Godina Harargee lixaa aanaa Duubbaatti milishoonni leenjii dandeettii cimsannaa fudhatanii nageenya aanichaa eeguuf qophaa'aa turan bakka hawaasni magaalaa Duubbaa fi keessummoonni adda addaa argamanitti eebbifamaniiru. Milishoonni kun sadarkaa aanaatti gurmaa'uun iddoo shakkiin nageenyaa jiranitti socho'anii olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan leenji'an ta'uu hoogganaa waajjira poolisii aanaa Duubbaa Koomaandar Alamaayyoo Taasisaa fi itti gaafatamaan waajjira nagaa fi milishaa aanaa Duubbaa obbo Jamaal Abdullaa himaniiru. Jalqaba warratti milishaan kun arcaatii tokko malee namooleen dhibba lamaa fi tokko kan leenjii guyyaa kana leenjii xumurate seera loltummaa arga isaan baratanii seera loltummaa yommuu jennu akkuma beekamu qaama jajjabinaa ganamaan raati ka'a shaakala gogogaa taargetti atabittiin xiyyaafannoo gaggeeffama atabittiin moodiina rukunnee hambisuu dandeenya kan jedhamu haala gaarii kan xumuran. Sadarkaa aanaatti hidhannoo isaanii haala jiruun guuttatee uummata isaaniif akkanatti dhaabbatee uummata isaaniif waan ijaa kanaaf nagaa isaaniitii fi olaantummaa seeraatii fi karaa guutuu ta'een akka uummataaf eegan uummannis qaamni kun qaama kiyya jedhee information jiru fi haala jiru yeroo yerootti kanneefi nageenya isaanii akka eeganii kan jiru. Sirna eebba milishootaa kana irratti kan argaman itti gaafatamaan kutaa olaanaa qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa kan ta'an Koomaandar Turaalataa fi bulchaan aanaa Duubbaa obbo Mikaa'el Ahmad qaamolee nageenya uummataa boreessan kamirrattuu olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya aanichaaf cimanii hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Abdii guddaan nuti ofitti aansinee qabnu milishaa kana jechuudha. Nageenya irratti kan nu deeggaru, misooma irratti kan nu deeggaru, hawaasa kana keessa kan oolee bulu. Kanaaf cimtanii jabaattanii sirni eengaddaa akka nutti hin deebineef dhaabbattanii dhimma kana ilaaltanii loogummaarraa baatanii qaqqabbii adda addaarraa baatanii uummata keessan akka tajaajiltan asumaan dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hattuu fi gantuu yeroo Oromoon masara jirutti bosona galtee ummata Oromoo dararaa jirtu bakka ishiin jirtutti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan ummata keessan nagaa boqochiisuun imalli badhaadhinaa akka milkaa'uuf gahee keessan akka baattan maqaa koof maqaa bulchiinsa aanaatiin dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Milishoonni kunis rakkoo nageenyaa uumamuu malu kamiyyuu qolachuuf kan gahuuman ta'uu leenjistoonni dubbifne tokko tokko himan. Kaayyoon isaaniitillee bakka tokkotti kan gurmaa'anii ta'anidha. Humna aanaati. Humna aanaati milishoonni 202 kun humna aanaa bakka sochiin nageenyaa yookiin shakkiin nageenyaa jirutti aanaarraa furga'anii kan furmaata kennanidha jechaadha. Rakkoo tokko malee sodaa tokko malee kan hojjechuu fi mirkaneessuu kan danda'an hawaasaaf komii kamiyyuu kan deebisuu danda'an hawaasa bira dhaabbachuu kan danda'an kan rakkoo hawaasaa ta'uu danda'a jennee shakkinu hunda kan fuuldura dhaabbatee tokko qolachuu kan danda'anii fi sodaa tokko malee kan hawaasa isaaniif halkanii guyyaa dhaabbatanii hawaasa isaanii halkanii guyyaa hojii misoomta akka bobba'u kan taasisuu danda'udha jechuudha. Milishaan har'a leenjii fudhate kun. Eebbifamtoonni guyyaa irraa dubbifne tokko tokkos leenjii argatan kanaan nageenya aanaa Duubbaa mirkaneessuuf kan qophaa'an ta'uu dubbataniiru. Leenjiin amma haaromsinu kan tun leenjii gaa bakka leenjii fuula duraafillee nu ooftu waan taateef fuula duraaf aanaa Duubbaa waan ja'ama bakka akka Oromiyaattu akka diinni seenne qophiidha. Leenjiin bareedduudha guyyaa 30 leenjina. Leenjiin bareedduudha fooyyeedha bakka akka gaariitti barumsa irraa fudhannee jirra. Akka keenya hundatti Oromiyaa kanaaf ni eeyna qophiirra jirra waan.